Anin qabullaa firaa biyya ba'eetan jira. Siyaadeera yaa harmee nagaannaa jiraadhume. Anin qabullaa firaa galaana gaman jira. Siyaadeera yaa harmee nagaannaa jiraadhume. Nagaannaa jiraadhume. Nagaa fayyaannaa jiraadhume. Rakkoon namiidhee malee biyyaa ba'uun salphinaa. Rabbiidhuma naa kadhu nagaan dhufan bararaa. Sa'a namni kee fayyaa nagaan galii bobba'ii. Hiyyummaan homaa miti nagaadhuma naa ta'ii. Nagaadhuma naa ta'ii. Nagaa fayyaadhuma naa ta'ii. Yaa harmeetu ayyaanni waggaa ga'ee. Way fiirri wal gaafataa. Ndeesseeku amma wajagee dhufaa. Amma sumatti imaanataa. Nagaa indagannee akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoonni yuutuubii Isaaq Zeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha. Egaa lakkoobsa ayyaanni dhufuunii keessatti ilmaan Oromoo biyya baatanii maatii irraa fagaatanii jirtanu lakkoobsa ayyaanni waggaa dhufuuni akkuma beekamu ayyaanni waggaa maatii wajjin bareeda sababa gabrummaatiis akkasumas immoo hojjetannee maatii keenya jijjiirree ofiifis jijjiirra jechuudhaan garri keenya harki caalaan kan keenya maatii keenya dhiisnee biyya hambaa keessa jooraa jirra jechuudha. Yoom akka nuuf darbuu fi yoom akka nutti darbuu hin beeknu hunduma isaatu rabbumaan abdanneeti kan nuti biyya ormaa keessatti jooraa jirru. Biyya osoo qabnu biyya keenya keessatti jiraachuu dadhabnee osoo lafa qabnu osoo qabeenya qabnu irratti hojjetannee illee of guddisuu dadhabneeti kan nuti godaantuu taane biyyarraa baane maatii keenyarraa baqannee jiraataa jirru jechuudha. Lakkoofsi ayyaanni waggaa dhufuun namni maatii ofii hin yaadatin hin jiru jechuudha. Namoonni baay'een haadha isaa yaadata, namoonni baay'een abbaa isaa yaadata, namoonni baay'een obbolaa hiriyoottan ollaa isaa nama naannoo isaa hunda yaadata jechuudha. Kanaaf jedheetani dursa kanan sirba jaamboo jootee kanaan eegale jechuudha. Anis waggaa lammaffaa kan gogoodhaafani kanan raamadaana biyya ormaa keessatti soomuudhaaf jiru jechuudha. Egaa akkuma beekamu raamadaana dhufuudhaaf guyyaa muraasa qofittiidha kan haftee raamadaana kana namoonni hedduun jechuudha jala ga'anii kan isaan lubbuu dhabantu jiru. Namoonni hedduun hawwiidhaan eeganii kan qaama hirratan hedduutu jiru jechuudha. Namoonni gariin ammoo rakkoon isaan hin eegne hedduutu mudateetu jechuudha. Namummaa keessaa baasee jira. Alhamdulillah gidduu kana keessa wanti uumamullee hin jiru. Wanti uumamullee waa tokko wanti namaa galu hin jiru jechuudha. Hundiiftuu waatuyyuu harka rabbii jira waan ta'eef rabbiin nagaadhaan achiin nu haa ga'u isiniin jedha. Egaan daawwattoota kankoo sagantaa an arraaf qabadhee dhufe dhimma mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatee jechuudha. Walitti bu'iinsa phiiphii qondaaltuu mootummaa kan aangoo barbaachaaf isaa ta'u warri aangoo irra jiranis haa ta'u walitti bu'iinsi gidduu isaanii hedduu hammaachaa dhufeeti jira. Sanarraas waan dubbannu qabna. Akkuma beektanu hangaa isaanii waan tokko jedhee ture jechuudha. Bar mootummaa naannoo Oromiyaa isa kaabinee ta'uudhaaf hattuu ta'uu qabda. Hattuu ta'uu qabda. Hattuu miseensa taa'ee ol seena. Nama dhugaa dubbatu hin barbaadan. Nama yaadaan isaan morku hin barbaadan. Nama isaanirra jaalatamu hin barbaadan. Nama isaanirra dhaga'itii harkate hin barbaadan. Nama ummataaf adooddii qabu hin barbaadan. Nama biiroo ba'ee foon jiraan nyaannee wiskiin dhuyne hin barbaadan isaan. Nama jaartii isaa bira laaqana isaa fidatee ofiisa keessa taa'ee naamusaan ummata tajaajilee laaqana isaa nyaatee eega ganama seene galgala ba'u hin barbaadan kana. Hangaasaan yoo mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti ramadamuudhaaf dursa hattuu ta'uu qabdaa, sobduu ta'uu qabdaa, waan mootummaan sun godhi jedhe qofa gochuu qabdaa jedhe. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo deebii kana maal akka ni deebise mee dhaggeeffadhaa Shimallis Abdiisaa jechuudha. Hattuun baranaa jaran
dusesin hattu sin jedha tokko dafee ati ganaa dubbii qulqulleeffachuuf ati ganaa naa dubbii lallaaltu dursee xaatattuudha sin jedha mataa gadi si qaba. Lammataa feesbuukii kaffalee hiriirseetu gooticha jedhee xaarsifachaa oolu laxxafamaa oolu in laxxafamtaa laxxafamaa oolta malee ciccituun kennu oolu. Sadaffaa gosni amantaan kan itti mul'atu kanaaf waan biraa tokko iyyuu miti gosummaa fi maayidhaan godinaan aanaadhaan gosaan kan wal waamuuf hannaa fi waan biraa miti hannaa fi. Egaa kamtu dhugaadha haa jennu lamaan isaaniituyyuu wanti jarree dhugaa dubbatan jira. Dhuguma jechuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa namni tokko yookaan amaluma isaa kan inni ibsedha jechuudha. Amalli isaa kun maali? Nama karaa sirriirra jiruuni osoo inni sirriirra jiru nama sanaan hattuudha jedhama. Fakkeenya warra hooggantoota adda bilisummaa uummata Oromoo ilaalaa akkasumas warra hooggantoota KFO ilaalaa jechuudha. Warra kana osoo isaan badii tokko hin balleessin isan badii balleessaniitu lubbuu Hacaaluu Hundeessaatiif kan itti gaafatamu isini lubbuu baasee ka'ee lubbuu Hacaaluu Hundeessaaf kan inni itti gaafatamummaa godhee qaama biraatii jechuudha. Sirriidha kun waan tokko isaan amala isaanii ibsuu danda'a jechuudha. Gama biraatiin Hangaasaa Ibrahim jechuuni aktivistiidhaa fi yookaan dubbii himaa PP isa guddaa keessa isa tokkodha jechuudha. Keessatti tiimiin inni Taayyee wajjiniin qabuu fi Taayyeenii fi tiim Taayyeenii fi tiim Shimallis Abdiisaa garaagarummaan isaan gidduu jiru daran babal'achaa dhufaati ture jechuudha. Sababni isaa tokkoffaa ajjeechaa abbootii gadaa akka Rayyuurraa kaasee jechuudha. Garaagarummaa hedduutu uumame. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa sana kan ajjeesee adda bilisummaa uummata Oromoo yookaan ABO Shanee maqaa jedheef mootummaan moggaasee jiru kan isintu ajjeesee jedhan jarri hawaasni silaa hin beeka jarris ragaa ba'aniiti jiru jechuudha akka mootummaan abbootii gadaa kana ajjeese sanarra darbee warri tiim Hangaasaanii fi tiim Taayyeen kana akka mootummaan Oromiyaa itti gaafatamummaa qabu warra kana akka mootummaan Oromiyaa ajjeese yookaan gocha kana raawwate jala muranii itti himanii turanii jechuudha. Sababni isaa sirriidha akkuma Taayyeen jedhe al tokko dhugaan afaan qabnaan funyaaniin dubbatti. Waa meeqa shirri adda addaa xaxamu shirri kuni deebi'ee isaanumatti deebi'ee jechuudha. Kun waan guddaa kan namatti agarsiisudha. Garaagarummaan jiru kuni uummata Oromoodhaaf miidhaa geessisamu bu'aa fida kan jedhu bu'aas qaba miidhaas qaba. Bu'aa inni tokkoffaan dhugaa uummanni Oromoo yookaan namoonni hedduun dhugaa qaama mootummaadhuma kana dirqiidhaan deeggaraa jiran dhugaan jara dhugaan akka inni ifa ba'u kan itti mul'isuudha jechuudha. Kan biraa ammoo dhiibbaa guddaa qaba. Lamaan isiitu tiimiin lamaan kun iyyuu tiimii aangoodhaaf jecha baroodduudha malee uummata siidhaaf jecha baroodduu miti. Yookaan ammoo aangoo barbaachaaf baroodduudha malee dantaa uummataa dursiteetii miti jechuudha. Lamaan isiitu yoo wal fixanii jedhan garaagarummaan jara gidduutti babal'ata taanaani adda bilisummaa uummata Oromoo carraa guddaa argata woboon jechuudha. Akkasumas ammoo KFO'nillee carraa argate jechuudha. Maaliifi waan tokko gaafa wal nyaataa dhaqxeette dhugaan dhodhokate hedduutu ba'a jechuudha. Dhugaan Abdul Jabbaar ammallee hin baane, dhugaan Hacaaluu Hundeessaa ammallee hin baane, dhugaan Daadhii Galaan ammallee hin baane, dhugaan namoota hedduu shiraan lubbuu isaanii dhabanii jedhan dhugaan isaanii namoota hedduutu awwaalamee jira jechuudha. Gidduu kanatti immoo jarri kun lamaa walitti bu'an jechuun dhugaan dhokatee jiru iccitiin jira gidduu jirullee ba'aatii ifa ba'aati deemaa jechuudha. Yeroo kana keessatti uummanni Oromoo tokkummaa argataa deemaa jechuudha. Kanaan yoo xumurree jenne mee dhimma Wallaggaa keessatti Oromoo Wallaggaa maqaa balleessuudhaaf shirri adda addaa yeroo adda addaatti xaxamaa ture jechuudha. Qeesni kun immoo dhugaa uummata Wallaggaa akkas jedhaniiti kan isaan dubbatan. Biyyi kun Wallaggaan caakkaa keessa zooree ilaaleera. Maqaa isaa xureessu malee biyyi kun urgoo kennee namaaf kabaja kennee kan jiraatuti malee Wallaggaan dhiiga namaan dhutu. Wallaggaan dhiiga namaan dhutu. Wallaggaan dhiiga namaan dhutu. Wallaggaan ati bayaati galiin jedhu maqaa isaa hin xureessaa politikeenyaan hin dhumtu. Maqaa namaa xureessuun hin ta'u.
abbootiin moojirragaa inni tokko gaafa xureessu nu immoo miidiyaatti baanee isa xureessa sana dammatti dibna. Gadi kanaa deebisini jabaadha. Abdii keessanii murinaa. Wallagga jechuun kana guutummaan guutuutti Oromoo jechuun nama saba biraarraa dhalatee jedhee bifa guddifachaatiin isaa ta'u bifa moggaasaatiin isaa ta'u ilmoo isaa caalaa saba biraa yoo fuudhee guddifate ilmoo isaa caalaa kan inni kunuunsu isaa jechuudha. Nafxanyoonni sirni ahadistootaa warri deebisuudhaaf leellisaa turan dhama'aa turan maqaa uummata Wallaggaatii fi akkasumas maqaa uummata Oromoo balleessuuf dhagaan isaan hin buqqisin hin jiru jechuudha. Akkuma duraan jedhe dhugaan afaan qabnaan funyaan hin dubbatti jechuudha. Dhugaan uummata Oromoo bulee dhugaan sun ba'aatti deema. Daawwattoota kan keenya sagantaan irraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Warri nu daawwatan guddaa galatoom. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyyatti dabalamaan isiniin jedha. Ani Isaaq Zeenuuti.